Secretary of Bulamarati, Hasidana Ufturansan, Nibeka, March, Gav, Makatel President, Ayvarat, Conconata Serat, Amingo Amisan, Marif Chadift, Kunhundu Silan, Oromo for Rawajat, were Oromo Kitatail Abat, Egg Atitinad Abate, one can effective Basne, Aran Nasratigo, Marif Haran Ratite. Harakitinu rakite at umani hundi sin ubasika saponto tamotu micha kesa taharimi da majrangaru umani akadina tillela la tajra marif akana misu sultana rabu ellen umani be kajiru finjiru hichiti marif qabam uga obolama sabonara heduna majabada taita prime minister office ise prime minister majruf kenne office atoromia bushedeken asrati wanta kasgafa yero abank abenya nafsinyota masara botumati dedebian alkanu lamma chiraka asijadane abijinga fataturan ichti kan nibekta maajadit ummata ifat ummata rati fa baso tudandesu malif usum barbati usum malaka lifid sir operator gadir kabra sorry emotion taira ifa magaru Aron kila marati tajiru, wan sirati tajirut, sirati engate rufet, isan dura sirati tauf kindomet, ara la marati tajir. Lamma pipi ato wan sambeku, akun isun sasun, daggarsa, ummata Oromo bicina da bachusa muldis. Pinchila kana kara durami kanina garsisatu, kara heddun. Ma aticinada battena mchakana supportu goduda dabti mali kobati afambine sarati kistena michukuno sabonada engadda otundi hinjire agami sirati godan amma nite atini bekta kana ummatati ifa imfum barbachisu ni bekta ato mali cinada batte namicha kana rati dorsisi dema majiru kun mali jette ummata keti sa elbasu dadabti mali kobati gatte namicha kana ummanni kun innana aloka gantu tidalani jiru lamman gantu miti qasso qeerroon jalqabe qatti tasaa qabeachi nu ka'e lamma opidio jechuun duraan nu fixaa turte nu ajjeesaa turte namoota kana hunda kanatti baqa biyya baqsiiste biyya namaa keessa opidioodha opidio jechuun Tigree hojii warra hojjetaa ture still arrallee Habashaa wajjin hojjetaa jirti arrallee nu miidhaa jirti arralle abbaan qabeenyaa keenya doorsifamaa jira arralle waajjira lammaa magarsaa namni bahee lixee bahee doorsifamaa jira aggaammiin abbaa qabeenyaa Oromoo irratti tahaa jiru kun ammam silaaleessa aggaammii guddaa irratti tahaa jira ummata kiyya isin hin beektanu iccitii kana garuu inni ni beeka anni hin beeka kanaaf ol gaafataa jira akkasin immoo barkan beeketa isin gaafataa jira amma ummata Oromoo ummata keenya warra miidiyaan laaltan wanti deemaa jiru yoo juwaan gadi baasuu baate ummata Oromoo biyyaarratti aggaammiin deemaa jiru aggaamii taphaanti aggaamii hedduu dhukkubi gabrummaa guddaatti deebi'aa jiru amma inni filannoo jedhee deemu kan filannoodhuma sanallee hagam deemuu dandeenya kan jedhu an shakkii guddaan irraa qaba maaliif hoo jettanii namicha taayitaa gadhiisee fi Prime Minister godhachira gaay ijaan arguu jibbe Oromiyaa irraa kaasuu jechuun kun aggaamii guddaa saba Oromoo irratti ta'e kan inni achirraa ka'eef tokkommoo abbaan qabeenyaa nafxinyaa lammaadhaa achirra taa'u kaaree lafa kaaree tokko fudhachuu hin dandeenye lafa nuuf qabeenyi keenya lafa keenya nuuf qabeenyi keenya ummata keenya kanaafuu lammaan yoo achirraa ka'e malee lafti Oromoo bazabbazamuu hin danda'u citiin dhugaa qulqulluun kanaa kanaaf abbaan qabeenyaa nafxanyoota beeta mangistiitti deebi'anii alkanuu makiina shanja'a gada masaraa mootummaa kan jarri kaasan aggaammii guddaadhaan achirraa kaasan shimallis ergamtuudha anas hin jedha wal beekna ani parsanaalii dhaabniti anammas nama hattaa gochuuf miti garuu saba kiyya anitti miidhameen jira qabsoo kana irratti saba kiyya
kiyyaa miidhamu saba kiyyarratti aggaamii guddaa godhamuuf deemu ta'anii callisanii ilaaluu jechuun dhukkubbii guddaadha. Wallaaluun bareedaadha. Wallaalu wanti fakkaatu wallaala wanti fakkaatu dhiifama dandaabin addaan nan kutin wanta akkasii godhaseessanii to'adha ga'uu keessan maaliif iccitii jiru jira. Iccitii sana immoo inni dhiifama waliin ka'a. Obboleetti feena beekaa xiqqoo taate addaan si kutuu fi miti garuu namni si fakkaatu baay'eetu mana keessa jira. Namni na fakkaatu yoo jiraate illee gaaffii nan gaafachaa jiru kan gaafachuu dandeessu. Gaafachuu dandeessu taana maayikii isiniif hin gadhiisu. No uummata dhaga'uu qabdu. Dimookiraasii jechuun haasaa uummataa wanti nun qabsoo godhaa jiru biyyatti galuuf malee gatummaa keessatti galuuf hin miti. Walbeek na taana no. Tole akka gootu yeroo si tole dhaabe rakkoon hin jiru. Kanaafuu yaa saba kiyyaa lammaan gamtuu miti. Obbo Lammaan gaachana keenya hundaati. Gaachana qabsoon Oromoo biyya keessatti